Amantus amanuu baattus ati kufaatiif hin uumamne. Amantus amanuu baattus hir'ina addunyaa kana keessaa tokko guutuuf dhalatte malee lakkoofsa uummata addunyaa guutuuf hin dhalanne. Amantus amanuu baattus jireenyi amma jiraachaa jirtu kun jireenya jiraachuuf dhalatte miti taanaan xumurri kee gaabbiidha. Amantus amanuu baattus maaliif akka dhalatte hin hubanne taanaan maaliif akka jiraattu hin beektu. Amantus amanuu baattus har'a jireenya keetti gammachuu hin qabdu taanaan carraan milkaa'ina keetii xiqqaadha. Amantus amanuu baattus kufaatii keef hiriyaan kee sababa ta'eera taanaan komatamuu danda'a. Garuu jireenya keen himatamaa fi hidhamaan sii fi si qofa. Amantus amanuu baattus waan har'a murteessuu fi raawwachuu qabdu boru raawwadha jettee beellamta taanaan guyyaan boruu sin dirqisiisu. Iftaan immoo sin yaadachiisu xumurri kee raawwii malee hafuu danda'a. Amantus amanuu baattus waan har'a qabduuf hin amanamtu taanaan waan boru qabaachuuf jirtuuf amanamummaa hin qabaattu. Amantus amanuu baattus yaadni kee cimaa ta'ee garuu dubbiin kee gatii hin qabne yookaan negative idea taanaan ati nama yaadaa osoo hin taane nama yaaddooti. Amantus amanuu baattus namoota waa'ee rakkinaa, kufaatii, dadhabbii fi moo'amuu dubbachuu jaallatan wajjin hariiroo qabda taanaan humni kamuu osoo si harkisee gara gaara milkaa'inaatti ol bahuu hin dandeessu. Amantus amanuu baattus jireenya keen obsa hin qabdu taanaan akka nama daa'imandii gabaa osoo geessu nama isa arrabseen darbatee boolla hin dhaqqabamne keessa buusee duwwaa deebi'ee galuuti. Amantus amanuu baattus kun jireenya keeti.